Galatooma. Asham alaman isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa jabaa tokko isiniif affeeree jira. Dooktar Badruu Bashir turtii bareedaa jiruuf jireenya isaa akkasumas barumsaan muuxannoo biyya keessaaf alaa muuxannoo isaa nu qooda. Kana kanatti na bareeche Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti argama. Turtii bareedaa. Keessummaan keenya har'aa Dooktar Badruu Bashir. Baga nagaan naa dhufte Dooktar. Baga nagaan naa dhufte. Hayyee sagaleen xiqqoo ishee xiqqaatteef to'ateef ciisee jenna. Dooktar har'a Riittaa Shomarsaa lammaffaa fi sadaffaan hin jiraatanii hayyuu keenya muuxannoo hedduu qabda waan ta'eef daqiiqaa 30 qabnu kana irra caalaa osoo muuxannoo kee qooddanne wayya jechuudhaan marsaadhuma tokkoffaa kanaan turtii bareedaa waliin taasifne jechuudha. Dooktar Badruu Bashir deemsi barnoota isaa maal fakkaata? Eessatti baratee maal barate? Ka jedhu kanarraa haa jalqabnu. Galatoomii Riittaa ani maqaan akkuma kaaftu Badruu Bashir jedhama. Barumsaan duratti dhaloota waan ta'eef akka beekamullee ani Arsiitti dhaladhee biyyillee itti guddadha jechuudha. Kanaafuu barumsa jalqabaa kutaa 10 ka jiru mana barumsaa yoo sana akka taarfuu afaatee nadhii gammadaa jedhamee moggaafamee jira. Kanaafuu nadhii gammadaa jedhamtu achiin baradhee kutaa 10. Kutaa 11 12 immoo Asallaa Comprehensive High School jedhama yeroo sanitti achitti baradhee xumura jechuudha Arsuma keessatti. Achi booda Yuunivarsiitii Harammaatti baradhe qonnaan baradhe. Okay. Maastarsii kee hoo gosa barnootaa kamiin baratte? Digirii lammataatiif seenee baradhe. Digirii lammataa waa'ee dagaaginaatti Regional Local Development Studies jedhama. Ammallee qonnum? Amma qonnaa miti dagaagina amma guddina irratti waa'ee dagaaginaatti development. Developmentii keessa ka jiru qonni jira, arwaan jira, waan hundaa barataa waan ta'eef rural developmentii gaafa barattu kana waa'ee baadiyyaa qonnallee barumsallee waan hundaa barattachi keessatti. Ka biraadhaa immoo waa'ee magaalaallee barattachi keessatti. Waa'ee administreeshinii waa'ee bulchiinsaa barattachi keessatti. Namni magaalaa namni qonna qofa dalagu waa'ee magaalaallee beekuu isa barbaachisa. Ammaan tana qonni magaalaa osoo hin taane qonni baadiyyaa qofa osoo hin taane qonni magaalaallee ni jira waan ta'eef. Baadiyyaa fi magaalaallee immoo wal qabatanii guddatuu qabanii ati waa'ee baadiyyaa qofa beektaa waa'ee magaalaan beektaa maal ta'a? Kanaafuu qonnallee beekuu baadiyyaallee beekuu magaalaallee beekuu akkamiin walitti dhufeenya qabanillee beekuu ni jira. Regional and local development studies irratti waa'ee naannoon tokko akkamitti guddataadha qabanidha. Naannoon tokko guddatu qonnaan guddata. Naannoon tokko industiriin guddata. Naannoon tokko tajaajilaan guddata. Kana mara beekuuti bareedee. Kanaaf local development, regional development ka jiru local irra ol dabree regioniin tokko, regioniin economic region ta'uu danda'a, social region ta'uu danda'a. Regioniin immoo akkamitti guddataa ka jiru. Achiin booda bu'uurisaa qonna waan ta'eef. Qonni illee kana keessa jira waan ta'eef. Dhumarratti akkas taanaan waa'ee bulchiinsa magaalotaa irratti muuxannoo xiqqoo akkanaa qoddu gaafinne si gaafachuun kiyya nafu qonna irraa akkas baane jechuudha. Barumsa keellee garasillee waan geessu na fakkaata. Sanboodoo taafufnu PhD kee eessatti barattee maalin? PhD biyya alaa ture Jaapaanitti na hojjedhe. Hayyuu dhokataa siin jechuu barbaade gorsaa cimaa akka taate nan beekaa muuxannoo biyyootii alaa barumsaanis waan leenjiiwwan garaagaraa biyyoota Afrikaa 10 ol deemuudhaan leenjii garaagaraa ni kennita. Muuxannoowwan kunneen biyyoota kanaa irraa argatte maal akka ta'etti? Gaadha Jaapaan wanta baay'ee waan gaarii qabudha. Jaapaan akkuma beektan odullee waan argitan irra biyyoota guddatan keessaa tokko guddina san keessatti immoo wanta keessa jiraadhee argee fi wanni isaan guddise jedhee yaadu keessaa tokko naamusa guddaa qabu. Naamusa dalagaa qabu. Naamusa dalagaa. Naamusa sagantaa baafachuu qabu. Naamusa wal kabajuu qabu. Kanarraa waan ta'eef isaan naamusa santu achi geesse na fakkaata. Naamusa amma sagantaa baafatanii sagantaan isaanii waan socho'u miti. Karooraan hoogganamuudha. Karoora baafachuudhaaf immoo sa'aatii dheeraa fudhatanii karoora baafatanii karoorri baafatanii socho'u bakka achiin booda riifar godhan yeroo maraa isa laalaa hojjetu. Ilaalan. Amma akka biyya keenyatti wanti ta'e namni karoora ariifannaan baasa. Akkuma san deebi'ee illee ilaalanii irraanfata.
Karoora isaanii sun hoogganama. Karoora sanii hin hoogganu. Kan amma isaan irraa wanni isaan irratti arge wanni guddaan kan yuunivarsiitii gaafa deemtee ilaalte wanni hundaa dura karoorsanii xumuru. Namni tokko waggaa afuraffaatti akka xumuru hin beekaman hundi isaanii almost 100% dhibbaa dhibbatti jechuun danda'ama. Akkamitti kana fixa xumura yoo jette namni sagantaa kennamee san keessa piroosesiin cheekuudhaan adeemsan cheekuudha. Namni barumsa irraa nafu sababa gahaa malee hin haftu wanni hundaa hin xumurta. Kanaafuu namni waggaa afurii xumuru waggaa sadaffaa gaafa xumuree jedhe dalagaa barbaaduu eegala. Seemistara lammaffaa waggaa sadaffaa akkuma xumureen dalagaa barbaaduu eegala. Dalagaa barbaadee dalagaa 3-4 waldorgommee achiin booda ta'a. Poteenshaalii akkamitti akka eessatti qaxaramu ni beeka. Waggaa afuraffaa xumuree jennaan torbaan tokkoon booda dalagaa isaa seenaa jechuudha. Kun yuunivarsiitiiwwan keenya keessatti illee barattoonni yuunivarsiitiidhaa bahanii takka hojii mataa isaanii uummachuudhaaf of qopheessu. Lammaffaa immoo waajjiraalee garaagaraa keessatti kan dhuunfaas ta'e kan mootummaa haala jiru qoqqoratanii of mijeessanii eeguun muuxannoo biyya achirraa gorfamuu qabu jedhee yaada. Haalli isaanii naamusni isaanii baay'ee cimaadha. Namni hiriirumarraa jalqabee namni mirga keenya dhiibu. Mirga isaallee yoo dhiibde hin fedhu. Akkasiin dalagu jechuudha. Biyyoonni Afrikaadhaa olluudhaan biyyoota adda addaa ollaa akka Taanzaaniyaa, Keeniyaa, Ugaandaa kanneen fa'aa piroojeektii adda addaa wajjin hojjenna waan ta'eef waa'ee piroojeektii adda addaatiin walgahii nu biratti godhuu nu isaan biratti goona. Dalagaa gamaggamuu jira, muuxannoo walirraa fudhachuu jira. Kanaaf deemna jechuudha. Taanzaaniyaa gaafa deemuu achitti wanni arginu piroojeektii tokko wajjin hojjenna sallaaluudhaaf deemee manni amariyaanichaa karoora waa'ee diivelopmentii isatu to'ata piroojeektii kana. Piroojeektii kana immoo manni marii aanaa kun illee nu beeka jedhanii baay'ee yoo seenan ibsa nuu kennan. Karoora akkanatti baafnaa, akkanatti hojjechiifnaa, akkanatti gamagamnaa akka jedhu sana nu barsiisan. Amma san ka Taanzaaniyaa irraa baay'ee itti gammade. Hin beekama jechuudha. Amma fakkeenyaaf aanaan Adaamaa yoo wanna dalagamu karoorsee yoo kan akka qorattaate baay'ee cimaa ta'a. Maal jechuun manni mariidhaa sun permanente namoota naannoo saniiti namoota uummanni filate. Kanaafuu isaan waggaa dheeraa waggaa 10 waggaa 15 illee booda namoota san keessa namni baay'een achi waan jira waan kana hin beekan jechuudha. Akkasiinatti illee ni beekanii itti fufsiisuu illee danda'an. Kanaafuu wanna san baay'ee ittiin gammada. Kan biraadhaan muka irraa baratu wanni nuufuu appiriisheetii godhuu qabnu keessaa tokko yeroo tokko biyya Maadaagaskaarii deemee ture leenjii wayii kenna. Achirratti leenjii sana gaafa kennuudhaaf Antaananariivoo irraa gara kiiloomeetira 600 halkan bu'ee ganama sa'aatii tokko irratti ka'ee deemudha. Gara kiiloomeetira 420 lafa kattaa qofarra ka deemu. Amma Tullu Diimtuu lafa jiru kattaa diimaa kana agartaa miti. Lafti isaanii kanuma qofa fakkaata. Marga achirra biqilullee marga bareedaa miti. Biyya keenya irraa kana yoo ilaalte qabeenya nu qabnu isaanii wajjin waliin madaalteetti achi asitti boolee dhufee yoo achi as deemu bitaa mirgatti lafa keenya kana yoo ilaalu amma lafti kun qonna akkamii akka ta'uu qabutu inni ijaarame ijaarta qofa. Ijaarsatti fayyadamu. Lafa bareeda qonna kanaafuu laandii hojii san irratti amma wanni irraa barataman warri sun sanuu bishaan cimsanii itti fayyadamu. Nummoo baay'ee itti fayyadamu. Karaa biraatiin immoo biyya san wajjin yoo ilaalame jedhu yeroo sana Itoophiyaan karaan daddaaffii kunillee tolfamee ture. Kira baaburri magaalaa keessaa sunillee tolfamee jira. Leenjii sana qabalee itti aanaa ministeera deetaa isaanitti barane. Akkuma Finfinneedhaa dhufeen pileedhaan dhufee walgahii sana baree Itoophiyaan biyya guddataa jirtu cimaa jirti waan ta'eef waan baay'ee irraa barannaa jedha. Erga inni deemee booda namoonni bakka dhufanii natti marsanii akkamitti guddinni keessan akkamitti akkas ta'ee yoomillee akkasin bira geenyaa jedha. Isaanumtu jarri kun. Jarri kun maal isaanillee akkuma biyyoota adda addaa waa'ee diivelopmentii adda addaa gargaarsa adda addaa argatanii guddinni isaanii baay'ee amma biyyoota guddatin keessa Afrikaatti biyya tokko waan ta'aniif isaanillee akkamitti guddannaa akka jedhu kaasan. Itoophiyaan achirra daddaffiidhaan guddataa turte amma waggoota dabran keessa akkuma yaadatan sana. Sanirratti biyyoota biraatillee waan akkasiitu jira. Amma Itoophiyaan amma kunillee namoota biraatillee barumsallee ta'uu akka danda'u irraa kan hubadhe. Kan biraadhaan immoo riisorsiin keenya kan qabnullee guddaadha. Riisorsiin lafti guddaadha. Uummata bal'aa qabna. Kunillee naamusaan walitti qindaa'ee hojjetee jennaan jijjiirra guddaa fiduu akka danda'u agarsiisa.
Biyyoonni birallee akkuma sanii waa'ee risoorsii isaanii akkamiif fayyadamanii maal akka jedhu kun yoo ilaalte jedhee wanni irraa baran baay'ee jira. Wanni isaan irraa baratan illee baay'ee jira. Kana jechuudha. Keezii adda addaa qaba hundi isaatu keezii. Amma lamaan kun impirees kan godhe waan ta'eef. Neezerlaandis baay'ee tokko jaalattaan bishaan irra jiru akkaataa galaana bakka lamatti kutanii qonnatti itti fayyadaman jireenya isaaniitti gaggeeffatan isaaf jaalattamoo. Noormaali biyya deeme keessa biyyoota hedduu jaaladhee jira. Neezerlaand wanti si jaalachiisu inni wanti tokko baay'ee si dinqisiisu biyyattiin bishaan jala jira. Bishaan sana ofirraa deebisanii biyyeedhanii wanti adda addaatiin ofirraa utubanii deebisanii biyyattii biyya jannataa fakkeessanii jira. Lafti isaanii lafa diriiraadha. Yoo ilaalte lafa bishaan jala jiru. Garuu bishaan jala jiru duraan windimiil jedhuuni windimiiliin ofirraa baasaa turan. Amma teknooloojii baraate illee of keessaa ofirraa baasanii raawwatanii magaalaa akka Amsterdam, Rotterdam kan jedhu kan addunyaan itti fayyadamu tolfatanii irra jiraatu jechuudha. Amma magaalaa lafti isaanii bal'aan bishaan jala jira. Kan bishaan jala jiru kana itti fayyadamanii jira. Kan biraadhaa wanti isaan dinqisiisu nama hedduu argita achitti. Addunyaan achitti ol gahe. Biyya isaanii kanarratti. Uummata isaanii kan qaban keessaa hedduun biyya alaatii nagada deemsanii. Nagasa maan innoveeshin waan jedhamu kan. Innoveeshin jechuun beekumsa gara nagadaatti jijjiiru isaanii. Beekumsa kana gara nagada yuunivarsiitii gurguddaa qabu. Nagada gurguddaa qabu biyya keenyatti illee amma warri ilillii dalagu kun irra guddaan isaanii. Addunyaa irratti immoo asuma ta'anii isaan walitti hidhamiinsa uumanii raawwatanii gabaa guddaa uumatan. Gabaa guddaa uumanii gabaa addunyaa kana to'atan. Amma biyyattii yoo ilaalte biyya dhiqqoodha. Biyyattiin sun garuu qabeenyi isii Afrikaa hedduu jaalatu biyyoota Afrikaa tokkoon keessii gahu hin jiru beektan. Kanaafuu amma kun isaan maal inni beekumsa gara nagadaatti jijjiiranii walitti hidhamiinsa uumanii waan ta'eef. Amma waa'ee bishaanii yoo dubbannee jenne nu amma laga baay'eetu jira miti. Laga hawaas qarqara jirra. Amma lolaan isaan baay'ee rakkisa. Amma isaan galaana ooshinii irra jiru beektan. Ooshinii san bishaan san ofirraa karaa nagaatti jijjiiranii haala gaarii waliin jijjiiran bishaan waliin jijjiiran. Baay'ee si gammachiisu kana yoo ilaalte jette. Mee guddina biyya keenyaa qonna kanaan bifa barbaadamaa ta'een akka deemu wantoonni taasifamuu qaban namoonni baratan hojii ogummaa kana keessa seenuu mootummaan maal mijeessuu qaba qonnaan bultoota akkamiitu hojii kana keessatti seenuu qaba amma waan biyyoota alaa keessatti namoonni akka ajaa'ibaa jireenya qananii jiraatan ganama maasaa keessatti qonna keessatti sa'aatii booda immoo magaalota gurguddoo hoteelota gurguddoo keessatti konkolaataa baay'ee bareedaa ta'e qabatanii kan isaan deddeeman sana jechuun abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa bakka itti hojjetan bakka guddina biyyaatiif murteessaa ta'e maal akka ta'e hin beeku. Keenya kun abbaan qabeenyaa biyya keessaa waanuma xiqqoo baadiyyaadhaa gaafa argatu magaalatti kaatee darbii kana tarreessuu kana jaalata. Barattoonni qonna jooyin godhanii ogummaa qonnaan hanga PhD deemanii akka Afrikaatti nama cimaa akka keetii kana hin qabne muuxannoo kana fudhatame barattoonni damee kanaan jooyin godhanii qonni kun jabaachuu qaba waan jedhu hin qabu. Akkuma beekamu qonni uummata baay'ee jiraachisaa dinagdeen illee isa waan ta'eef qonni ammayyaa'uu qaba. Ammayyaa'uu qaba gaafa jennu dalagaan isaa ammayyaa'uu qaba. Namni illee isa hojjetamu beekumsaan illee ammayyaa'uu qaba. Qonni immoo deeggaramullee qaba gara haala adda addaatiin illee deeggaramuu qaba. Aadarraa qofa wanni hojjennu kun bara baraan fooyya'ee saayinsii baraatiin deeggaramuu qaba jechuudha. Kanaafuu namni baratee barumsaan baratee ofillee hojjetee nama agarsiisee jijjiiramutu irraa eegama jechuudha. Kanaafuu namni barumsa barbaachisaa barumsallee wanna haaraatti fayyadamuu qaba. Kanaan alatti illee immoo wanni immoo qonna ceessuudhaaf immoo karaa mootummaatiin ta'ee warroonni biraa wanna kana gargaaran qonna kana maal yoo ta'e akkamitti itti walitti hidhamee deemuu danda'a kan jedhu karaa kana yeroo haaromsaa deemuu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu karaa kana yoo deeggareen namoonni barumsaan kan dhuunfaadhaa warra barumsaan deeggaramanii kan hojjechuu barbaachisaa lafa xiqqaa irraa waan guddaa argachuu barbaachisa. Of duratti illee immoo maaliin wanni ta'a deemu lafti dhiphataa gaafa deemu
lafa xiqqoorraa waan tokko argachuudhaaf ammoo vertical farming warra ulfaa gana magaalaa keessatti lafarraa ol wayirratti ijaaraa guddisaa deemta. Lafarratti illee yoo ta'e muka hojjettu yoo ta'e callaan isaa dabalaa deemuu barbaachisa. Akka duraanii callaa gadi aanaa fakkeenyaaf hektaara dura meeqa ture tutti biyya keenyatti illee dabalaa dhufee jira. Garuu amma guddina baay'ina uummataa kana wajjin illee callaan baay'inaan qulqullinaan dabaluu barbaachisa. Kun immoo barnootaa fi teekinooloojii adda addaatiin deeggaramuu barbaachisa. Biyya ambaatti illee akkasuma namoonni yuunivarsiitii illee baratanii deebi'anii hojii isaa hojjetu jechuudha. Kanaaf barumsaan jijjiira jechuudha. Reefu waa'ee Neezerlaandii gaafa kaafnu namoonni sa'a tokkorraa jiddu galatti liitira 40 haga 80 fa'aa deema jennaa jira. Kana ka hojjetu nyaata isaaniirraa qulqullina isaaniirraa fayyaarraa jalqabee namni barate waan sanii waan deeggarameef. Keenyallee yoo saniin ka deeggaramu taate achi gahuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu barumsaan deeggaramuu barbaachisaa jechuudha. Gabaallee argatuu barbaachisa. Garabaamuu warri gabaa mijeessan ni jira waan ta'eef haalli gabaa akkamii walitti hidhamiinsa adda addaa uumamuu qaba jechuudha. Jalqabarraa haga dhumaatti. Namni kana oomishu yoo loon jennee jirra loon kana maaltu barbaachisa? Nyaata isa barbaachisaa miti. Nyaata ofii oomishamuu gabaa irraa fidata. Kanammoo gaafa argatee jedhemmoo eessatti gurgurata akkam ta'a akka jedhu kana hunda sansalata kana walitti fidu akkam ta'uu qabu jedhu kun seera barbaachisa poolisii adda addaatu deema. Kun immoo waan mootummaan godhu. Garuu jalqabaa irratti warri kana oomishu barumsaan deeggaramuu barumsaan ammayyaa'uu qaba. Biyya keenyatti namni magaalaa ofii keessa itti dhalatee guddisuu osoo hin taane deemuu barbaachisa. Qonni isaa iskiwir ka ta'e karaa tokkotti ka duufame. Kanaafuu amma guddina qonnallee yoo ta'u taate namoonni ofii ta'anii hojjetanii argisiisanii jijjiiran qofa. Ammoo namoonni biyya ambaatti yuunivarsiitii gaafa baratan ittiin hojjetuuf baratan. Biyya keenya irra caalaa qaxaramuudhaaf akkasitti mentaalitiin keenya bocamee qajeelfamee jiru. Kanaafuu namni gaafa waan baratan ittiin hojjedha jedheetiin kan ittiin hojjetu. Qonnallee yoo ta'u jalqabuma irratti amma waa'ee qonnaarra yoo ilaalle xiqqoo jalqabumu duraanirraa yoo nu barannu duraa jalqabee qonna hoo jedhamu namoonni akkanumaan aadamarraa kan hojjetan aadaan sadarkaa itti deemu qaba. Haga aadaadhaan ka deemu. Amma sadarkaa aadaan qofa deemuu miti. Wanna baay'ee jijjiiramee jira. Addunyaan jijjiiramee jira. Haalli jijjiiramee jira. Lafti jijjiiramee jira. Qilleensi jijjiiramee jira. Kanaafuu haala aadaatiin qofuun haala ammayyaati. Haala ammayyaatiin baratu ta'uudhaaf immoo nama barateenii kana hojjetaa deemuu qabu. Namoonni jijjiiramaa deemu. Barumsi wanna baay'ee si gargaara. Amma teekinooloojiin jijjiiramee jira. Of duratti nagadallee gaafa dalagdumaan qonni mataan isaa nagada. Nama wal jijjiiruudhaaf barumsi barbaachisa. Gurguruuf bituuf barumsi barbaachisa. Kanaafuu barumsaan of duratti barumsaan hoogganamaa. Ammallee allallee waan jiru kana namoonni tattaafatanii daddafanii jijjiiruu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu qonni barumsaa fi nama barateen dalagamuu qaba. Kanaan hooggamuu qaba. Kun immoo ka jalqabuu qabu eessarraa sadarkaa gadaanaa irraa jalqabuu qaba. Waa'ee qonnaa ka barattu yuunivarsiitii erga seenteen booda. Qonni garuu harki guddaan harki 70 wayii sagara 80 ka ta'u uummanni baadiyyaa fi qonna irratti hundaa'ee jiraata. Kana jijjiiruu barumsi ka barannu jalqabumarraa waa'ee qonnaa kana barumsa kennuu barbaachisaadha. Akkam jijjiiree namni achiin booda fedhii akka godhatu waa'ee san beekaa akka deemu san namni yoo fedhii godhatee hojjetee jijjiiru. Namni qonna jechuun wannuma aadaan hojjetamuuf achi keessaa bahuudha baay'ee kan ta'a. Yoo baatullee maal ta'a? Qonna amma irra caalaan namni uumatti wanna namaa baay'ee yeroo dheeraa namarraa hin barbaadu. Wanna salphaatti hojjetamu barbaadu. Qonna kana maal ammayyeessuu dandeetti? Makaanaayizid goota jechuudha karaa salphaatti ittiin hojjetamu. Qonna ta'ee ittiin waatu dha'uu ta'ee ittiin geejjibuu ta'ee yoo akka itti jijjiiramaa ta'e maanni namni illee salphaatti dalaguu danda'a. Yoo inni biraallee salphaatti jijjiirateen as ga'an jechuudha. Mala salphaatiin teekinooloojiidhaan kan deeggaramu ta'e abbootiin qabeenyaallee waan san keessatti seenuu barbaadu. Duraan ulfaata akkuma itti ulfaata waan ta'eef qotiyyoodhaan qotuu qofaa miti. Waan qotiyyoodhaan qotu karaa biraatti jijjiiramu. Lammatamuu namirraa tajaajila adda addaa kenna. Tajaajila qonnaaf oolu maaliin? Tajaajila qonnaatiif kan oolanii waan adda addaatu jira. Xaa'ootu jira kana gurguruu waan adda kan inni barbaaduu fi kan isaa barbaachisu inni gara biraa dhiyeessu jira waan ta'eef
kanarra nagadaa walitti hidhamuu hin danda'a. Kanaafuu qonni haala kanaan jijjiiramu. Namoonni biyya biraallee akkasumatti industirii agirikaalchara agiroo industiriin jira. Mootummaalee bakka adda addaatti banaa jira. Kun immoo amma jalqabarraa walitti hidhamaa yoo dhufe guyyaa tokko waan dhufu miti. Amma kun jalqaba gaariidha. Kanaafuu nama baratame yoo hoogganame yoo dalagamee jedhamu jijjiiramaa deema. Industiriiwwan akkasii immoo iddootti babal'achuun isaanii Iddoodha babal'isuun isaanii garuu amma jalqabarraa piroodakshinii irraa oomisha irraa jalqabee haga piroosesiingi haga oomishuutti walitti hidhamiinsa kana sadarkaa adda addaatti akka bahutti hojjetamuu qaba jechuudha. Jalqabarraa maal barbaadama? Akkamitti barbaadama? Kan jedhu kana warri amma fakkeen agirikaalcharal maarkeetingii illee warri qonni mataan isaatu bal'aadha. Qonni oomishuun ni jira. Qonni gurgurtaan ni jira. Qonni pirooses gochuun ni jira. Qonna geejjibuun ni jira. Qonna kanammoo gaazexeessaan akka keetii kanammoo oduu dabarsuun ni jira. Advartaayizimentiin hojjetuun ni jira. Qonni mataan isaanii biizinesii guddaa uuma jechuudha biyya tokko keessatti. Caasaa hedduu qaba jennu. Caasaa hedduu qaba. Yoo waan akkasii uumuu dandeette biyya ambaatti gurgurtee gabaa koomishan ta'uu dandeette. Biyyi biraa makaanaayizii waan ta'aniif gatii rakasaatiin hojjetanii biyya ambaata irratti amma bal'inaan gurgurtuu danda'an. Nullee of duratti namni baratee gaafa dhufee jedhe maal ta'a? Wanni kun hundi fooyyee salphaatti hojjennee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Haala sanitti yoo hin taane amma haala amma jirru kanaan waggaa 5-10-15 booda baay'ee jijjiirama. Addunyaan kun hin jijjiirama. Nullee isa wajjin hin jijjiiramu, qonni hin jijjiiramu taate rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaafuu Thank you, Doctor. Doctor ilaalchi inni qabu tokko jira biyyoota alaatirraa illee waan ati gaafa qoradhu kan dhagaye. Namni iddoo tokkotti maastar gochuu qaba jettee waan ati yaaddu hin jira. Magaalota irratti lafti qonnaaf ta'u osoo beekamu ofirraa baateen maallaqa isheen ijaarsota garaagaraatiif gaafa itti kennamu hin jira. Bakka hannaa ta'ee jira lafti qonnaaf ooluu qabu. Kan hojii walqabatee barumsa kee hojii walqabatee waan ati kaaftu maali? Namni bakka tokkotti turuun isaa maali faayidaan isaa? Iddoo tokkotti turuun murteessaadha. Akkamiin murteessa si fakkaate? Dalagaa wal barataa deemtaa nama walitti wal barataa deemtaa maastar godhaa deemta. Hawaasichi rakkoo hawaasichaas? Rakkoo hawaasicha illee ni beekta. Gaafsanii itti gaafatamummaa qabda. Yoo tolchite ni badhaafamta, ni jaalatamta. Yoo balleessite immoo uummanni illee si qaxxaa waan ta'eef asitti balleessitee lafa biraa deemtu tolchite illee deemu amma biyya kanatti jijjiirran kun mataan isaa ta'u isatu konstantilii kan deemaa jiru. Waajjiroota keessatti illee yaadda argitu. Waajjirri akka barbaade itti fufuu hin danda'u. Dalagaan itti fufuu hin danda'u. Amma akka rakkinaa akka ta'uu danda'u tokko isa. Yuunivarsiitii yoo deemte jette piroofeesara cimaa ta'ee nama itti fufuu danda'u jijjiirama jeetan. Jijjiirran akkanaa kun amma yuunivarsiitii ta'ee qorannoo ta'ee lafa biraa ta'ee waajjiroota yoo deemte bakka jijjiirran kun hojiin akka itti fufne kan lafaan qabanne godhu keessaa jijjiirraa kana. Jijjiirraa daangaan qabne. Kanaafuu amma amantii muuxannoo biyya biraatti irraa illee argaa amma Jaappaan fakkeenyaaf almost qaxariin isaa permanent yeroo. Yoo ka jijjiiramtullee taate bakka tokko lafa biraatti karaa ifa ta'een guyyaa kam akka eessa deemtu ifaan ifa deemta. Dhokattee tasuma lafa kaateen deemtu. Dhokattee deemtu waajjirri biraallee akkasumaan si fudhatu. Keenyan akkuma harkaa qabu akkana afaan kaatu dhuma afaan hin kaaten gatee biraa deema. Akkamitti fufu? Yoo badii qabaate illee baduma isaa irratti adabamuu qabaadha. Adabamuu qaba. Magaalota moo jiru kana yoo ilaaltanii magaalaan nama hin guddatu fakkeenyaaf. Magaalaan magaalaaf baadiyyaa walitti hidhamiinsi jirullee yoo ilaalteetti wanni itti fufu hin jiru. Namni ji'a tokkoon booda bakka jiru hin beeku. Ji'a lamaan booda bakka jiru hin beeku. Kun guddina keenya irratti iddoo hundattuu rakkoo qabaadha. Guddina irratti dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif namni itti gaafatamummaa qajeelatti fudhatuu hin danda'u jechuudha. Tokko lama jedhamee laakkamee wanni dubbiin asitti dhaabe jedhee dalagaan inni kennee biraa deemu hin jiru. Hundi hurgufateetumaan biraa deema waan ta'eef. Kanaafuu ani sanitti nama fakkeenyaaf dalagaa harkaa qabu fixuu qaba jedhee yaada. Amma walgahii malee wanni dalagaa qabaadhe hin deemu san dhiisee. Ka harkaa qabdu fixuu qabna malee ka biraa bira deemuu hin qabnu. Walitti hidhamiinsa magaalaa baadiyyaa irratti illee amma ka jiru yoo ta'e magaalotni akkanumaan bal'an. Isaanillee mataan isaanii dhiibbaa qaba. Dhiibbaan isaan qaban lafti qonnaa ta'uu ijaarsarra oola. Amma qonna irratti tokko amma namni qonna akka tuffatu godhu keessa qonni sagantaan qabu lafa qonnaa immoo hin barbaadamu wanni biraatti yoo jedhame nama lafa qonnaa kabaja ittiin godhama.
Abbaan barbaadeen fudhata. Abbaan barbaadu. Dhimmaan biraatiif oolfata. Dhimma biraatiin oolfatu. Kun ogummaadhaan ogummaa wajjinis wal qabata. Ogummaa hojiillee waan wal qabatuuf lafti qonnaa ta'u lafti biyya kana yeroo dheeraa nyaachisuu danda'u Adda haa ba'u. adda bahee beekamee kabaja itti godhamuu qaba. Ani instituutiiwwan keenya sanyiiwwan gaggaarii madaqsuu ta'uu danda'a. Leenjiidhaan humna akkasii jabeessuu ta'uu danda'a. Kanarratti Malkaasaa amata hedduu hooggante achi keessatti mishingaa bifa bareedaa ta'een madaqsitanii akka biyyaatti raabsitanii maqaa Malkaasaa moggaafamee kabajaa fi galata guddaa argattanii jirtu. Kanaan immoo namoota si jala jiran wajjin galatoomaa isiniin jaabu. Isa qofa miti boqqolloorree bifa bareedaa ta'een madaqsitanii kuduraaf muduraa kunneen akka biyyaatti Malkaasaa keessaa kan bahedha. Hedduutu jira. Akkuma beektu yuunivarsiitii qorannoo Itoophiyaatti qorannoo qonna Malkaasaa achi hojjedhaa amma hoogganaa jira. Qorannoon qonna Malkaasaa kan dalaguuf naannoo gammoojjii fi naannoo jallisiitiin oomishamu irratti hojjeta. Kanneen keessaa waa'ee sanyii midhaan irratti inni dalagaa waa'ee animaal jedhama keessattuu animaal xixiqqaa kanneen waan akka harree waan jedhamu jira. Kanaaf waa'ee akka kanniisaa fa'aatu jira. Animaal gaafa jennu nyaata isaanii waan barbaachisu waa'ee kanarratti irra caalaa akka hojjetu naannoo biratti. Kan biraadha waa'ee meeshaa qonnaa irratti illee ni dalagama. Gabbinuu biyyoo ilaalchisee haala adda addaa irratti waan akka shunkurtii, waan akka timaatimaa, waan akka qaaraa kana irratti hojjetama. Fuduraalee jira akka maangoo, abukaadoo kanneen irratti ni hojjeta. Yoo midhaan nyaataa fudhattee jette mishingaa biyya alaatii dhufan kana mishingaa gaggabaabaa kana dafee gahu kana biyya alaatii fi madaqsee naannoo gammoojjii Itoophiyaa, Oromiyaa keessatti, naannoo Amaaraa keessatti, Tigraay keessatti, Kibba keessatti babal'isee jira. Kanaafuu namni baay'ee irraa fayyadamu. Boqqoolleen akkasuma boqqoolloo biyya naannoo maqaatiin beekamantu jira. Malkaasaa 1, 2, 3, 4, 5 jedhamee 7, 8 amma immoo diqaalollee kataan ni jiranii kunillee akkuma kana madaqfamee uummata bira ga'ee itti fayyadamaa jira. Kan biraallee amma shunkurtii timaatima jedhee jira. Shunkurtiin illee baay'een isaa achuma dhufanii madaqfamanii amma itti fayyadamaa kan jiru kana karaa Malkaasaatiin kaba'ee. Kanaafuu Malkaasa dhufee hojjetu yoo ta'e namoota instituutii yuunivarsiitii adda addaa wajjin hojjeta. Kana kanatu nu mul'isa. Kun amma waan gareen hojjetame kun. Waan gareen hojjetame namni fuuldura jiru agartanii hoogganee bu'aa irratti mul'atuu ni danda'a. Kun cimina namoota na dura turanii illee jedhee yaada. Nama har'a nu dubbistee jirta. Garuu na dura namoota utubanii ijaaranii kaasiin kaantu jira. Anillee immoo isaan irraa fuudhee nama biraatti dabarsuuf kana caalaa cimsee dabarsuuf kan dalagu. Gara fuulduraatti hoo qonnaan bulaa keenya biyya keenya qonnaan ceesisuudhaaf. Hanga ammaa akka hojjenne waan gaarii hojjenne jenneetiin ilaalla. Garuu kana caalaa hojjetuuf jijjiiramuun barbaachisaadha ta'a. Fuulduratti qorannoo qonna Malkaasaa akka jedhamu qorannoo fi leenjii jenneeti gidduu gara leenjiillee akka ta'u barbaada. Leenjii qonnaan bultootaa akka ta'u. Leenjii barattootaa akka ta'u, leenjii qorattoota illee akka ta'u. Nu amma kan hojjenne kana qabatama. Leenjii namni waan hojjete irraa yoo barsiise ga'a. Kana dura yeroo dheeraa amma nullee kan barnu kitaaba biyya alaatii dhufan waan ta'eef amma kitaaba asumatti hojjetan mataan isaatu kitaaba baay'ee uumuu dandeenya. Kana immoo namni irraa fayyadamuu qaba. Jijjiirullee qaba. Kanaafuu qorannoo qonna Malkaasaa akka jedhu qorannoo fi leenjii Malkaasaa jennee maqallee dalagaan isaallee bal'atee deemuu barbaachisa jechuudha. Qonna magaalaa keessallee akka magaalaa babal'atu qonna adda addaatu jira magaalaa keessatti. Oomisha aananii waa'ee gabbisuu loonii midhaan illee akkuma san hojjetu jira waan adda addaa waan jiruuf kanaafuu akka magaalonni bal'ataa jiran qonni magaalaa kunillee namni nyaata of danda'uu fi nyaata qofa osoo hin ta'in sirna nyaatallee barbaachisaa waan ta'eef qonni kun kanallee jijjiirraa dhufu kana wajjin jijjiiramuu qaba waan ta'eef fuulduratti kunillee dhufuu qaba jennee yaadda. Jijjiirran isaa bakka jirurraa bal'ataa akka deemu akkuma ifaan akkuma jiru akka deemu kan akka ta'u barbaadna. Galatoomii ani damee baay'ee jaaladhuudha. Kanarratti fuduraaf muduraalee waan akka deemee nyaanne si biraa isa qofa si beeku barbaada. Dooktar gama kiyyaan ani xumuree jira gaaffiiwwan kiyyaa. Mee dhumarratti gorsi ati yookaan ergaa natti dabarsitu maal inni? Galatoomii namni akkuma beektu
qonna wanni jedhu baadiyyaa qofatti waan dalagamu qofa wanni sun waan amma waan ofirratti waan hojjetu miti amma hojjetu dhiisee jira. Lammaffaa immoo namni dalagaa isaatti kabajamuu qaba. Kabajamuu qaba. Fakkeenyaaf waan Amaariffaatiin qonnaan bulaa kan gabaree jechuun kun akka arrabaatti illee nama laalu jira. Yaadni sun illee dogoggora. Namni nama si nyaachisu akkamitti jettee akkamii arraba ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo nyaata jechuun jireenya. Namni nyaachisu akkamitti arrabata. Kun mataan isaatu onni influence illee waan qabuuf namni qonna baradhaa gaafa jedhu qonna jechuun saayinsii guddaadha. Qonni keemistiriidha. Qonni herrega. Qonni baayolojiidha. Kanaafuu barumsa hundi of keessaa qaba waan ta'eef kana ka'ee jiru. Amma sadarkaa namoonni sadarkaa guddaarra jiran akka Piroofeesar Gabbisaa fa'aa qonnarraa dhufaniiti. Jechuun qonna saayinsii qonnaatiin sadarkaa sangaalee addunyaa teenya kan beeksise inni gaadha baay'ee looreetii kenneefii jira. Sure. Biyyi immoo biyya kan jedhamu kan biyya nyaatan of danda'e. Nyaatan gaafa of dandeette malee nyaatan of hin danda'e rakkisaadha. Kanaafuu wanni hunduu nyaata jiruudha qonni jiruu waan ta'eef jalqabumarraa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa irratti ijoolleen barataa deemuu qaban. Sadarkaa olaanootti illee immoo yoo ilaallee jenne piraaktikaalii yookaan immoo dalagaa walitti hidhamuu qaba. Yeroo tokko yuunivarsiitii namoonni goluma ta'anii baratan. Kamishingaaf boqqoolloo addaan beekni jira. Anuudhaan keessaa. Kanaafuu namni sanii miti sana harkaan qabatee ijaan laalee qaqqabee guddatuu qaba. Gaafa sanii jedhe maa'inni fedhillee inni itti guddate. Fedhii qabaataa, hin jaallataa, hin kunuunsaa, hin qorataa, hin guddisa jechuudha. Kan biraadhaa Riittaa Shoo galatoomiin jedha. Galatoomii Dooktar. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin Dooktar Badruu Bashir waliin Riittaa Shoo irratti taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa akka biraa taphoota kanneen birootiin walitti deebina. Aga torbanii waraanaa bulaa.